Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaateek. Viidiyoo kana irratti akkamiin chaanaalii YouTube banachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti nu hordofaa. Egaan chaanaalii YouTube banachuudhaaf steeppiiwwan nuti hordofuu qabnutu jiru. Steeppiiwwan kanneen tokko tokkoon isinitti agarsiisa waan ta'eedhaaf seeraan akkasiin hordoftan isiniin jedha. Jalqaba irratti gara youtube.com ni adeemtu. Bilbilaanis ta'e kompiitara keessan fayyadamtanii banachuu dandeessu. Bilbila irrattis yookaan kompiitara irraa intarneet browzarii qabdan takka banuudhaan irra keessoo kan akka agartan youtube.com jettanii barreessuudhaan gara fuula YouTube kanaa ni dhuftu jechuudha. Itti aansuudhaan gara mirgaa kan irraa sign in kan jedhutu jira. Kuni jalqaba login gochuun barbaachisa akkaawuntii banachuudhaaf. Login gootanii kan jirtan taanaan haala kanaan akkaawuntii keessan as biratti isiniif agarsiisa. Maqaa akkaawuntii keessanii yookaan piroofaayilii keessan as bira argattu. Akka haaraatti login gochuuf taanaan ammoo as bira haala kanaan sign in isiniin jedha jechuudha. So jalqaba irratti sign in kan jedhu kanarratti kilikii gochuudhaan sign in goona yookaan login goona jechuudha. Login gochuudhaaf ammoo imeelii nu barbaachisa. Kanaan dura imeelii hin qabnu taanaan imeelii banachuutu nurra jiraata. Imeelii banachuudhaaf create account jennee bakka kana irratti odeeffannoo barbaachisan galchuudhaan imeelii keenya bananna. Akkamittiin akka imeelii banachuu dandeenyu viidiyoon kanaan dura hojjedhee gadi lakkisee jira waan ta'eedhaaf sana ilaaltanii imeelii keessan banachuu dandeessu. Amma kallattumaan imeelii kanaan dura bananni fayyadamne akkamiin akka chaanaalii YouTube create godhachuu dandeenyu isin agarsiisa. Egaan bakka kana irratti email address keenya fayyadamuudhaan login goona. An emailii kiyya itti galchuudhaan login godha jechuudha. Amma imeelii keenya fayyadamuudhaan gara akkaawuntii YouTube login yookaanis sign in goonee jirra. Ergi haala kanaan login goonee booda as gara mirgaa kana irratti mallattoo piroofaayilii keenyatu jira. Isa irratti wayita kilikii goonu bakka kana irratti imeelii keenyadha kan nuti argannu. Imeelii ittiin login goone. Egaa bakka kana irratti yeroo jalqabaatiif chaanaalii create godhachuuf kan deemaa jiru taanaan create a channel kan jedhu arganna. Mallattoo piroofaayilii kana irratti kilikii gochuudhaan create a channel kan jedhu as bira arganna. Isa irratti si'a tokko kilikii goona jechuudha. Itti aansuudhaan gara fuula kanaatti wayita nu fidu maqaa chaanaalii keenyaatiif akka nuti kenninu nu gaafachaa jira. Bakka kana irratti chaanaalii keenyaaf maqaa ni laannaaf jechuudha. Chaanaalii banachaa jirru kanaaf fakkeenyaaf ani Burqaateek Piroograamiing jedhee haala kanaan maqaan laadhaa fi itti aansuudhaan handiliin kennaa fi handiliin kuni akka yuuzarneemiitti kan gargaarudha. Bakka kana irratti handilii yuunikii ta'e kenninaa fi fakkeenyaaf Burqaateek yoo jenne Burqaateekiin kun kanaan dura qabamee jira waan ta'eef maqaa kana fayyadamuu hin dandeenyu. Ziis handilis kennuun jedhee so bakka kana irratti maqaa hin qabamne wayii ni laannaaf jechuudha haala kanaan. So handiliin kuni kan inni gargaaru wayita namni tokko sarchii godhutti haala kanaan salphaatti youtube.com/ as biratti maqaa handilii keenya ammaa kana wayita galchuu chaanaalii keenya salphaatti argachuu danda'a jechuudha. Kanaafidha kan inni gargaaru. Itti aansuudhaan bakka kana irraa upload picture kan jedhu kana chaanaalii keenya kanaaf profile picture galchuu yoo barbaanne upload picture jennee picture yoo barbaanne tokko ni filanna. Itti aansuudhaan done xumura irratti create channel kan jedhu irratti kilikii goona. Amma chaanaalii keenya milkaa'inaan banannee jirra. Kana fakkaata chaanaaliin keenya. Haa ta'u malee garuu kastamaayizeeshinii nuti sirreessuu qabnu tokko tokko ni jiraata. Wantoota nuti sirreessuu qabnu yookaanis ediitii godhachuu qabnutu jira. Maal goona? Irra keessoo kana kastamaayiz chaanel kan jedhu jira. Isa irratti si'a tokko kilikii goona. Continue jennaani. Amma gara chaanal kastamaayizeeshiniitti nu geessee jira. Chaanaalii keenya informationii isaa, abaawotii isaa, kavarii isaa wantoota garaagaraa bakka kana irratti sirreessina jechuudha. Jalqaba irratti branding kan jedhu kana irra ni deemna. As biratti profile picturein keenya kana fakkaata change gochuudhaan bakka kana irraa jijjiiruu ni dandeenya. Itti aansuudhaan kan nuti argannu baanarii imeejii yookaan baanarii kavarii irra keessa jiru kanadha. Ka chaanaalii keenya duraan yoo isin agarsiise kunoo kana jechuudha. Irra keessoo irratti Burqaateek subscribe now kan jedhu kuni akka baanariitti kan gargaaru bakka ammaa irratti galchina jechuudha. Upload jechuudhaani baanarii qopheeffannee jira taanaan
yookaan kabarii qopheeffannee jira taanaan bakka kana irratti ergi kabarii keenya haala kanaan galchinee booda daan jennaani. Amma kabariin keenya haala kanaan galee jira. Itti aansuudhaan viidiyoo watermaarkii bakka kana irraa galchuu dandeenya. Viidiyoo watermaarkiin kun imeejii wayiiti kan nuti galchinu. Imeejii foormaatiin isaa PNG yookaan GIF'dhaan jiru ta'uu ni danda'a. JPEGnis sappoortii ni godha. Maal goona imeejiin kun wayita asirratti upload goonu viidiyoo keenya irratti kan nuuf galu jechuudha. Viidiyoo nuti gadi lakkisnu gidduu irratti akka nuuf galu kan barbaadnu taanaan as bira goona jechuudha. Kanneen akka subscribe bataniif hawwatee fakkeenyaaf yoon kana filadhe daniin jedhaani. Amma imeejiin kun imeejiin amma bakka kana irratti galche kun end of viidiyoo yoon filadhe viidiyoo kiyya xumura irratti yeroo hunda maal godha imeejii kana display godha subscribe kan jedhu kana jechuudha. Custom start time kun immoo viidiyoon kiyya jalqabee daqiiqaa meeqa booda yookaan ammoo sekondii meeqa booda imeejiin kun display haa ta'u kan jedhu bakka kana irraan filadha. Entire viidiyoo yoon godhe immoo viidiyoo guutummaa guutuutti jalqabaa dhumaa irratti ni mul'ata. Itti aansuudhaan jara kana kan ergi sirreessinee booda basic info kan jedhu kan irra ni adeemna. Egaa bakka kana irratti maqaa irra deebiidhaan edit gochuu ni dandeenya. Handilii kana sila galchinee irra deebiidhaan edit gochuu dandeenya. Descriptionii bakka kana irratti laachuu dandeenya. Description jechuun waa'ee chaanalii keenya kan ibsu jechuudha. Chaanalii keenya duraan irratti yoo ilaaltan fakkeenyaaf burqaateek kan jedhu kana about irra deemuudhaan description isaa yoo ilaaltan kun haala kanaan barraa'ee jira jechuudha. Waa'ee dhimma chaanalii keessan kana chaanaliin keessan barnoota waa'ee maalii irratti akka inni laatu xiyyeeffannaan isaa maalii irratti akka inni hojjetu descriptionii barreessuudhaan galchitu jechuudha. Kanuma koppii goone yeroodhaa fi haa galchinu bakka kana irratti. Itti aansuudhaan chaanalii URL kun akkuma kanaa yoo ta'e rakkoo hin qabu. Dabalataan liinkii adii gochuu qabna jechuudha bakka kana irratti. Liinkii jechuun kuni fakkeenyaaf chaanalii keenya kan duraanii kana irratti kunoo irra keessoo kabarii kana irraa liinkiin adii godhamee jiru kan telegiraamaa jira, kan feesbuukii jira, kan gara weebsaayitii geessu jira. So liinkii kanneen kana chaanalii keessan irratti add godhamu kan barbaadan taanaan add liinkii jechuudhaan bakka kana irratti add liinkii jettu liinkii keessaniif taatee laattu fakkeenyaaf kan telegiraamaa adii gochuu barbaaddu taanaan telegiraam jettanii haala kanaan ni barreessitu. Kan booda liinkii isaa fiddanii bakka kana irratti peesti gootu jechuudha. Haala kanaan bakka kana irratti galchitu. Ammas liinkii dabalataa galchuu kan barbaadan taanaan add link jechuudhaan fakkeenyaaf liinkii Facebook page keessanii bakka kana irratti galchuu kan barbaadan taanaan Facebook jettu. Sanaan booda liinkii Facebook keessanii bakka kana irratti ni galchitu jechuudha. Add link jechuudhaan dabalataanis wantoota chaanalii keessan kana ibsuu danda'an bakka garaagaraa irra jiran liinkii isaanii bakka kana irratti galchuudhaan namni akka inni karaa hundaan isin daawwatu gochuu dandeessu jechuudha. Kana kanaan sirreeffattu liinkii kanneen isin asirratti tarreessitan keessaa baanarii irratti amma mul'atu kan jedhuuf bakka kana irraa fudhattu. Liinkii first link kennaan jarreen jalqabaa kana lamaan qofatu mul'atu. First 3 link kennaan kan jiran keessaa 3 qofadha. 4 akkuma kanatti itti fufaa jechuudha. So the first 3 link jedha. 3 linkiidha kan nuti qabnus waan ta'eedhaaf sadan jaraan kuni ni mul'ata. Itti aansuudhaan contact infoodha. Bakka kana irratti email addressii namoonni ittiin isin quunnaman galchuu ni dandeessu. Feetanis dhiisuu ni dandeessu. Rakkoo hin qabu. Jarreen kana ergi haala kanaan sirreessanii booda layout irra deemuudhaan layout irratti channel trailer for people who haven't subscribed fi featured video for returning subscriber video kana qopheeffatanii add gochuu dandeessu. Jarreen kun maalidha? Video wayita namni gara channelii keessanii dhufu jalqaba irratti argatu. Fakkeenyaaf gara channelii kiyya kanaa wayita dhuftan as biratti image videoon jalqaba irratti display siif ta'u jira. So jarreen kana akka promotioniitti isin gargaara waan ta'eedhaaf bakka kana irratti add gochuu ni dandeessu jechuudha. Qopheeffatanii kan qabdan taanaan bakka kana irratti ergi kana galchitanii xumurtanii booda irra keessoo kana publish jettuuni. Changes publish changing keenya wanti nuti adjust goone sirreeffanne hundi isaa nuuf save ta'ee jira. Amma view channel yoo jenneeni channeliin keenya maal akka inni fakkaatu nutti agarsiisa. Kun amma akka agartan channeliin keenya kana fakkaata. Burqaateek Programming jedha maqaan isaa. Akkuma waliin sila galchinetti handiliin isaa Burqaateek Program jedha. Profile picture isaa kana fakkaata. Kabariin isaa kanadha. Liinkii nuti galchine immoo as biratti haala kanaan nuuf galee jira. About irra yeroo deemnu immoo about irratti description nuti galchine ni jira. Liinkii nuti galchine illee bakka kana irratti ni mul'ata jechuudha. So haala kanaan salphaadhumatti channelii YouTube banachuu dandeenya jechuudha. Wantoota garaagaraa dabalatan editii gochuu kan barbaadan taanaan salphumatti ergi gara channelii keessanii seentanii booda irra keessoo mallattoo profaayilii keessanii kana irratti buudhaanii YouTube Studio kan jedhu as bira argattu. Isa irratti kilikii ni gootu. Wayita isa irratti kilikii gootanu gara daashboordii channelii keessanii isin geessa.
bakka kana irratti egaa waan feetan kamiin iyyuu edit gochuu dandeessu. Customization kan jedhu as bira argattu. Customization kan jedhu kana irratti kilikii gochuudhaan irra deebitanii wantoota sila edit gochaa turre hunda isaanii tokko tokkoon edit godhachuu yookaanis modify gochuudhaan sirreeffachuu dandeessu. Layout isaa, brandingii, basic info jarreen kana hunda akka isiniif ta'utti edit godhattanii publish gootu. So xumura irratti chaanaliin keessan haala amma ilaalle kanaani nama biraatti mul'ata jechuudha. Gabaabaadhumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate komentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Chaanalii keenya kana egaa subscribe hin goone taanaan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Like gochuudhaan nu jajjabeessa. Share gochuudhaan ammoo hiriyoota keessaniin bira nuuf ga'a isiniin jenna. Viidiyoo itti aanuun haga wal agarutti turtii gaarii.